ganama kana mata duree faara tolaan ilaalamteetta jedhuutti dubbadha. Faara tolaan ilaalamteetta. Simboo argatteetta. Ana dubbisa maarifasa oromifasa nan dubbadha. Akkas jedha oromifisa uumama boqonnaa 6 lakkoofsa 7 kaasee akkas jedha. Waaqayyo nama isa ani uume lafa irraa nanaxa nama horii qee bineensa wanta lafa irra munyuuqu warra qilleensa keessa balali'anis akkasuma nan godha ani isaan uumuu kootti jibbeeraa jedha. Erga jedhee booddee 8 irratti hin barbaadu isa kana. Nohi garuu Waaqayyo duratti faara tolaadhaan ilaalame. ከቁጥር 6 እግዚአብሔርም የፈጠርኩትን ሰው ከምድር ላይ አጠፋለሁ ከሰው እስከ እንስሳ እስከ ተንቀሳቃሽም እስከ ሰማይ ወፍ ድረስ ስለፈጠርኳቸው ተጸጽቻለሁ አለ ይላል። ቁጥር 8 ላይ ኖህ ግን በእግዚአብሔር ፊት ሞገስን አገኘ ይላል። ነመጽነ ከሰን ድሮ ጭቅሌ ነካጎዳ Waaqayyo faara tolaan si ilaaleera jedha. Jedha ittima namni faara tolaan ilaalame. Me iyya faara tolaan ilaalameera jedha. Me dubbadha ani simboo argadheera jedha. Hallelujah. Maal jette Asteeri baay'ee waan isin ajaa'ibu isin kadhadhaa alaa an fuula mootichaatti maal akkan argadhu fedhe. Simboo min faara tolaadhaan akkan ilaalamutti. Sini galeera ani dhaqeenan kadhadhaa faara tolaadhaan akkan ilaalamutti. Hallelujah. Harka ol qabaa raasaa maqaa Yesuusiin sirrattan dubbadha faara tolaadhaan ilaalamteetta. Jalqabaa kaasee yoon isinitti mee iddoo kanatti kan nuyi arginu waa tokko argina. Maal argina isinitti fakkaata? Nohi namicha jedhamu argina. Addaamitti aansee namni kakuu ittaanu qabu Nohi nama jedhamudha. Nohi kuni uumama namni uumame utuu baay'een turin Waaqayyo duratti waan qajeelaaf waan gaarii waan tolu waan qajeela yookaan wanta tolu hojjechaa waan hin dhufneef Waaqayyo garaa kootu nagaddee jedheen. Garaa kootu nagaddee nama uumama lafarra jiran warra qilleensa keessaas warra lafa jala jiran hundumaa uumuu kootti baay'ee gaddeeraa jedhe. Azanku alee gaddeeraa jedhe. Maal waan ta'aniif namni irra lafarratti uumame namni jalqaba gaafa uumame bifa fakkeenya Waaqayyootiin uumame. Uumama biyya lafarra jiru keessa Waaqayyoon kan fakkaatu nama duwwaadha. Waaqayyo qurxummii galaana keessa uumeera. Qilleensa kanarra simbirroota balali'an uumeera. Galaana keessa warra jiraatan uumeera. Warra lafarra jiraatan hundumaa uumeera. Garuu anaan kan fakkaatu hin jenne. Waaqayyo gaafa jedhe maal jedhe isinitti fakkaatu? Kottaa akka bifa keenyaaf akka fakkeenya keenyaatti maal goona? Gadi buune nama uumna. Kottaa akkeedha dhaggeeffadha. Waaqayyo akkas jedhe. Waaqayyo maal jedhe? Akkas jedhe. Eenyutu jedhe? Akkas jedhe. Erga jedhee booddee akkas jedhe. Erga jedhee booddee kottaa. Maal godhaa? Kottaa erga jedhee booddee annee nama uumna. Erga jedhee booddee kottaa jedhe ammammoo. Waaqayyo inni jedhu kun singilii argina. Kottaa isa jedhu garuu pirulaarii isa argina. Kottaa inni jedhe kuni Waaqayyoodha nama uumna. Kan inni jedhe garuu innis Waaqayyoodha. Isini galeera kottaa annee nama uumna. Waaqayyo garuu akkas jedheen. Kana jechuun sadan tokkummaa ibsuu barbaadeetu Waaqayyo.
kotta inni jedhu lamaaf isa ol jiraachuu agarsiisa. Waaqayyo lama yookaan sadii utuu hin taane isa waa'ee sadan tokkummaa keessa galuu koo miti. Kotta annee akka bifa keenyaaf akka fakkeenya keenyaatti maal goona nama uumna. Argitanii simbirroodhaan allaattiidhaan uumama kan biraadhaan kotta annee uumna hin jedhu. Ta'a jedhee taasise isaaniin. Kotta jedhee erga uume booddee namni akka bifa fakkeenya Waaqayyootti uumame. Bifa fakkeenya Waaqayyo eenyummaa Waaqayyooti. Bifa fakkeenya Waaqayyootti uumame. Haa ta'u malee Addaamiif Hewaan gannata Eden keessa baay'ee utuu hin turin umurii dheeraa utuu hin lakkoofsisin fuula Waaqayyoo dura hin badani jechuun faara tolaadhaan hin ilaalamne jechuudha. Waaqayyo maal godhe isaaniin inni ari'e gannata Eden keessaa baase. Dhumarratti Waaqayyo jalqaba nama uume nama gaafa uume kakuu kakateef miseensa kooti anaa wajjin itti fufta anaa wajjin hin deemta anaa wajjin baata ati hin hojjettantiin jedhe Waaqayyo. Kana hundumaa cabsee dhiisee sokke namni. Dhumarratti boqonnaa ja'a gaafa ga'u Waaqayyo ilmaan namaa gadi ilaalee jedhe. Ilmaan namaa maal godhe? Gadi ilaalee fuula isaa duratti namni fuula Waaqayyoo duratti gaarii gochaan jiru. Qajeelina gochaan jiru. Yehullachu qajeelina jechuun fuula Waaqayyoo dura mudaa malee dhaabbachuu jechuudha. Guutuu ta'uu jechuudha fuula Waaqayyoo duratti. ፍጹም ማለት ነው። ጽድቅ ማለት ፍጹም ማለት ነው። ያለ ፍርድ መመላለስ ማለት ነው። ፍርድ ማለት ደቡ ደደቢው ጀቹዳ ነሞተ ከነ ኬሳ ጀዳ ነምጭ ተቆጥ ፉለ Waaqayዮ ድረት ፋራ ቶላን ኢላለሜ ሀርከኬ ወልቀቢ ኤርጋ ጉዳዳ ወልቀበቲ የሮ ዳሎኒ በደኒት የሮ ቢራፈሙቲ ati faara tolaan ilaalamteetta. Nageenye. Me jedha ani faara tolaan ilaalameera jedha. Eenyutu ilaalame? Kanaaf Nohi fuula Waaqayyootti faara tolaadhaan ilaalame jechuun Waaqayyoon jaallatame jechuudha. Maal godhe isinitti fakkaata? Fuula Waaqayyoo dura hin deddeebi'a faara tolaadhaan ilaalame. faara tolaadhaan ilaalame. Namoota warra kan caala Waaqayyo biratti jaallatame argame. Jaallatame argame. Yehullachu Waaqayyoon jaallatamu jechuun waan salphaa isinitti hin fakkaatin. Lafa kana kan jirtan hundi keessan Waaqayyoon jaallatamtaniittu. Mee Waaqayyoon jaallatameera jedhaa. Haleluuyaa. Yesuus guddaadha. Waaqayyo nama uumuu kootti nan gadde erga jedhee booddee akkas jedhe karaa kee nama hambisuu barbaada jedhe Nohiin. Karaa eenyu? Karaa kee sanyii namaa biyya lafaa sanyii namaa duwwaa miti sanyii uumama lafarra socho'anii warra qilleensa keessa deeman warra galaana keessa warra irra lafaa warra bosona jiraatan warra mana jiraatan sanyii isaaniin karaa kee lafarratti hambisaa jedhe. Waa tokkoon isinitti hima nuyi biyya lafaa kanarra kan jiraannu waa tokkoof teenya kaayyoodhaaf teenya karaa keenya Waaqayyo waan oolchuu qaba. Karaa kee Waaqayyo waan oolchuu qaba. Me jedha karaa koo Waaqayyo waan oolchuu qaba jedha. Jedha. Dhugaama ta'een sitti hima Waaqayyo akka tasii baatee namoota baay'ee oolcha. Ameen 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 ameen. Yesuus guddaadha. Kanaaf Waaqayyo Nohiif maal laate isinitti fakkaata? Ogummaa maandisummaa kenneef Waaqayyo. Isa dura namni markaba tolchee beeku hin jiru yookaan doonii namni tolchee beeku hin jiru. Harruma Waaqayyo kenne በምን? በመገለጥ በትምህርት አይደለም በመገለጥ harka ol qabi. መገለጥን yookaan dhoksaan bakkee baasu tokko sitti galan jedheen. Yehullachu maandisummaan injiinera ta'uun barnootaan
እግዚአብሔር የሚሰጥ ስጦታ ዕውቀትና ዊዝደም ከነሱ የተለየ ነው ሀረገነመ ዋንሲን ጀዳል ከነሞታ ጫላ ከንወረ ድረጀደን ጫላ ከንኬቱ ፍረተመ ያርገመን ጀሪያን ጀዳሜ ከንኮ ፍረተመ ያርገመ ጀዳ የሁላችሁ እግዚአብሔር የሚሰጥ ዕውቀት የሚበልጥ ዕውቀት ነው እግዚአብሔር የሚሰጥ ጥበብ የሚበልጥ ጥበብ ነው ሃሌሉያ በኩምሳ ኦጉማ ደንዴቲ ኦጉማ ኡበናን ዋቀዮ ከኑ ከንወረካኒ ጻለ ያርገማ ነው ይነርግተን ይጥምቲ ህምበረነስ ንንጀር አልተማረም በምንድነው ታዲያ ያገኘ በመገለጥ ከዛ በፊት የሮ ኢሰፉለ ዱራ በርሱን ጋመስ ነው በረዱከናት ቹደንዴሱ ዋቀዮ የሮ ዱከና በረዱከና ከሰ ዩካሴ ነው ኦጀቻ ቱሬ ሃሌሉያ ሀረሽቱ ከይሆጂ ወጀታን ጀሪያን ስዲገሌራ ለሃኒ ከኤኖ ጆጀደ ጀዳ ሃሌሉያ ህንካታ ሆጂ ወጀት ዋቀዮ ከዘደ ነው ይዳን ህተገርሲሴ አከምት አመደ ዋቀዮ ከነቲን ኡመማ አንቢሱ ነመዱዋምት ከነቲን ኡመማ አንቢስቱ ከይመር ከበቶልቸን ምን ማለት ነው ማልጀቹ ሳት አከምቲን ነምን ዋን ከሌሰን እርግኔ ቶልቸ ዋን ወጋደር በነርግኔ ከሚቲ ቶልቸ ዋን በርኖታን ነርገምነ ከሚቲን ቶልቸ አትሊስት ለምችኩኒ yotiqat wood working gibarachun qabu at least yotiqat namichi kun technique barachun qabu at least yotiqat engineer taun qabu at least yotiqat manabar no tagelun qabu isayu mal jeres tfakat erinasa dunuma meqan dunuma dibasadi metra meq dibafshan tamachura ballinasa dunuma meq dunuma shantama acholi sa dunuma meq dunuma soddoma taayetta sam waqay ganama kan ergansi qaba waqayo sammu ke bana kana bodde sa waqayo dubbatu dagawu jalqabdat ያውለ በክርስትና ስመመላለስ አይደለም እግዚአብሔር ያለን ነገር መስማት ነው ነው ጉረቲ ዋቀዮን አገኙ ቀምና አያችሁ ጉረቲ ዋቀዮን አገኙ ቀምና ነው እጅን ዋቀዮ ኢናሳ ኮሙኒኬት ያደርጋል ኢናሳ ማንጎቹና አሎታ ኦልቹና ፋሳ ዋቀዮ እጅኒ አሎታ አከት ኦልቹቱ ዋቀዮ ስታሳ ዋቀዮ ስትናሳው ታናናት ክርስቲያና ምን ኦፍሸክ ስታሳ ዋቀዮ halkan sittasa waqay guya sittasa waqay gafademtu sittasa waqay way dalota ukbadu wamen way siyasa biya kana sittasa waqay harkol qabi himbatan jediyani du afrakina jala himbata me du afrakina jala namba jedaka waqayoda no hiyenan amma dalota kana nan hataay nan baldes malin bishan marrobsad amma de waqay bishan arrobsad akam pukar robs akam banti waqa kanade isa qabejur malan godad jalan fuda ittisasa eden wiya furtama falkana furtama bokkatro bayt ato ede waqay akasede atiyede tokko utuna finjaden binensota kormaf alatan namoota ijoollota kee hadhamana kee tigalchi bineensota warra qulqullu ta'an xindi edhamarfisawni xindi torba warra kam warra qulqullu xindi torba tigalchi warra qulqullun ta'an meeqa lama tigalchi isa boodde leele lafa keessa boon fuudhi maraged ayyachu እግዚአብሔር akkamitti akka waaqayyo dubbata argitani fuudhiiti maragi jedheen waaqayyo kana boodde atin cuftu eenan maaliifin cuftu dhebeetta waaqayyo እግዚአብሔር ጨካኝ ነው yeroo ka waaqayyo kaayyo saatiif waaqayyo ጨካኝidha balbalicha atin cuftu anatu cufaayed yoo situ cufate garaa laafta waan ta'eef gaafa namni lafaa iyyutu maal gooted himbanta waan ta'eef jechuu saati amma garu anatu cufar ka kootined galaayed hingalchi erga galche raawwate boodde ofiin cufe
inni kun eternal security da dhoksaadha inni kun harka ol qabi waaqayyo dhoksaa addaa si hubachiisan jedhan ameen jettuusin mee ani dhoksaa addaan hubadha jedha maayetan anin beek waaqayyo ganama kana nama tokkoof ulaa bantii waaqaa bana nama tokkoof ulaan bantii waaqaa hin banama iyya anaaf hin banama jedha anaaf hin banama jedha haleluuyaa ኢየሱስ ጉዳዳ አርጊታኒ አሎታ ዮካን ሞ ወረካን ሰኚ ቢየለፋ ከነረት አምቢሸ ዋቀዩ እንኩን እንድኑ ጋድዱ ዮካን ምልክተ ከኩሃራት ዋቶ ኮነሽን እንጀቹ በርባድ አናም ወኤኖ ኢበረኖይ ሃሰው በርባድ የምን ወኤኬን ሃሰው በርባድ ዝዲ ገለ ዋቀዩ አባን አከሱማ ilmasa Kristosin erge cubbu sakaranoi haqamun dandeny cubbu sakara Abraham haqamun dandeny waaqayyo karanoi sanyi dalanama lafarratan bis kara Kristos Iyesus garu dalanama hunduma bilisa baas isni galera harra waaqayyo ilmasa tokkicha qab erguda gabasan no itti dubbat harra waaqayyo bankara ilmasa Kristos Yesus no itti dubbate amen amen gabasan waaqayyo qaman nufemti waaqayyo gabasan qaman nufne hinaase wajin bemin mulata tawdanda abju tawdanda megalati tawdanda yo kan prakti taw physically tawdanda embekam garu akasede goftan ken Yesus Kristos waaqayyon namni ijaan argee beeku hin jiru so no ihtimalin dubbatare mulata yokan abju sagaleen ta'uu danda'a hammarratti goftaan keenya Yesus Kristos waaqayyon namni ijaan argee beeku hin jiru ilmasa isa tokkicha waaqayyo bira ture sanatti waa'ee abbaa dhufe hiikee barsiise malee jedha waaqayyo abbaan gaafa guyyaan ga'u markaba isa guddaa isa olaana dhukkubi cubbu rakkinni cubbu abaarsi dhukkubni qaama dhala namaa dararee jennaan ilmasa Kristos Yesuusin gara biyya lafaatti erge har'a hundi keenya tokko utuu nafin gara markaba sanaatti galleerra isin hin galle gara markaba sanaatti galleerra gareessa hundi keenya gara markaba Yesuus Kiristoositti galleerra hundi keenya tokko utuu nafin gara markabichaatti galleerra akkasana noi erga turraawwatee boodde meddidama saddenaa dubbise noi iddootti waaqayyoof aarsaa dhiyeessu ijaare oriiqee warra qullaa'ootti ilaalaman hundumaa orii baalleedhaan ka'anii warra qullaa'ootti ilaalaman hundumaa keessaa fuudhee iddoo aarsaa sana irratti aarsaa qalmaa hin dhiyeesse waaqayyo foolii isaa isa garaa ciibsu sana urgeeffate yaada isaa keessatti wanta namni mucummaa isaatii jalqabee garaa isaa keessatti yaadu hamaa yoo ta'e iyyuu sababii namaatiif ani deebi'ee laficha matumaa hin abaaru deebi'ees akka kanaan dura godhee uumama jiraatu hundumaa matumaa hin balleessu jedhe argitanii waaqayyo jedha ars warra qulqulluutti lakkaaman bineensa warra qulqulluutti lakkaaman keessaa tokko fuudhee no maal godhe waaqayyo fi arsaan hin dhiyeesses waaqayyotti tole in urgeeffate jedha waaqayyotti sin tole hin urgeeffate jedhaan amma arsaan arfamu waaqayyo abbaan ilma isaa tokkicha Kiristoosin ergee arsaan kun hundumtu kara Kristos Iyesus waaqayyo abbaatti toleera amen jettuusin kara Kristos Iyesus waaqayyo abbaatti toleera me Efesoon 5 lamana dubbisi Kristos akkuma nu jaallate isinis immoo jaalalatti jiraadha inni aarsaa foolii isaa tolu qalma waaqayyoof dhiyaatus godhee nuuf jedhee dabarsee of kenneera jedha irna deebi
Kiristoos akkuma nu jaallate isinis immoo jaalalatti jiraadha. Inni aarsaa fooliin isaa tolu qalma Waaqayyoof dhiyaatus godhee nuuf jedhee dabarsee of kenneera jedha. Nuuf jedhee dabarsee of kenneera jedha. Argitanii aarsaa yeroo sana Waaqayyo abbaan karaa Nohii maal godhe isinitti fakkaate? Waaqayyo aarsaa horii qulqullaa'aa ta'an soorate itti tolee jedhe. Lammata har'aa kaasee biyya lafaarratti badiisan fiduu jedhe. Hin kakate maaliin kakate beektu gaafas bineensaan kakate. Lammata cubbuun balleessan jenne bishaan badiisaa hin fidu jedhe malee. Cubbuun balleessa cubbuun dhiisan jenne aarsa manni lammata bishaan badiisaa hin fidu uumaman balleessu jedhe malee. Karaa Kiristoos Yesuus garuu inni ofiisaa nu jaallate, ofiisaatiin nu jaallate, aarsaa foolii qabu ta'ee ofiisaa dabarsee nuuf kenne. Argitanii cubbuun dhiifamuu kan danda'u aarsaa qalmaan utuu hin taane aarsaa hoolicha qalamee Kiristoos Yesuusin cubbuun dhiifameera. Harka keessan ol qabaa. Ati har'aa kaaftee qajeelaadha. Mee iyya ani qajeelaadha jedhaa. Waaqayyo karaa ilma isaa karaa Kiristoos Yesuus biyya lafaa jaallate. Yohaannis 1:29 naa dubbisi. Borumtaa Yohaannis utuu Yesuus gara isaa dhufu argee ilaa olicha Waaqayyoo isa cubbuu biyya lafaa irraa fuudhu jedha. Ilaa olicha Waaqayyoo isa cubbuu dhala namaarraa biyya lafaarraa fuudhu jedha. Cubbuun nan fuudhan jenne Waaqayyo karaa Nohii hin balleessu jedhe. Cubbuu garuu akkuma qabutti jira. Cubbuun immoo abaarsa, cubbuun firdiidha. Cubbuu jila jiraachuun badiisa. Harka ol qabi. Waan siin jedha ganama kana maqaama Yesuus Kiristoos nama Naazreetiin balbalatti yaaddeen beenne banameera. Nan nageenye sin. Mee iyyaa anaaf banameera jedha. Wanti gatiin ati anarra jira jettee yaaddeetu jirtu sun gatiin sun sirraa kaafameera. Gatiin sirraa fuudhameera. Karaa Kiristoos Yesuus gatiin sirraa ka'eera. Iyya gatiin narra hin jiru jedha. Gatiin narra hin jiru jedhaane. Qalamuu hoolichaan gatiin siif kaffalameera. Dhukkuba keef al tokkoof isa dhumaa sii kaffalameera. Gadadoo sirra jiruuf kaffalameera. Rakkina keef kaffalameera. Namni amanu tokko ganama kana ulfinaa gara ulfinaatti hin darban jedheen. Ameen ameen ameen. Namni amanu tokko ganama kana ulfina haaraa fuudhee ba'a. Dhukkubsachaa jirtaa? Kan sirraa fuudhee ana miti. Kiristoos isa fannifameedha. Ganama kana bilisa baatee baata. Iyya bilisan baa jedhaa ka. Bilisa. Gatiin nurra hin jiru bilisa. Mee ani bilisa jedhaa. Jedhaa ani bilisa jedhaa. Ani bilisa jedhaa. Dubbadhu ofirratti ani kameera jedha. Jedhaa dubbadhu ani kameera jedhaa. Gatiin narra hin jiru jedhaa. Ani fayyaadha jedhaa. Ani mucaa Waaqayyooti jedhaa. Dhiigi qulqulluun naaf dhangala'eera jedhaa. Inni dhiiga Yesuusiiti jedhaa. Jedhaa dhiiga Yesuus jedhaa. Dhiigni Yesuus naaf dhangala'eera jedhaa. Dhiigni hoolichaa sii dhangala'eera. Ilmi Waaqayyo abaarsa sirraa cabseera. Dhiiga kana keessa birmadummaatu jira. Haleluuyaa. Dhiiga kana keessa badhaadhummaatu jira. Dhiiga kana keessa tasgabbiitu jira. Dhiiga kana keessa cabsanii ba'uutu jira. Dhiiga kana keessa milkaa'ummaatu jira. Dhiiga kana keessa ulfinatu jira. Dhiigni kun salphina keessa gara ulfinaatti nu dabarse. Hiyyummaa keessa gara qabeenyaatti nu dabarse. Dadhabbii keessa gara jabinaatti nu dabarseera. Nuyi karaa dhiiga kanaa nama taaneerra. Karaa dhiiga kanaa qulloofneerra. Namni dhiiga kanaa miiccate deebi'een xuraa'u. Dhageenye. Namni dhiiga kanaa dhiqate deebi'ee xuriin irratti hin argamu. Namni dhiiga kanaan bilisa ba'e deebi'ee gabrummaa jalatti hin qabamu. Anarra sirrattan dubbadha. Maqaama dhiiga hoolichaan ati birmadduudha. Ati nagaadha. Ne jedha ani nagaadha jedha. Warri dhukkubsattan dubbadha ofirratti ani nagaadha jedha. Ani kameera jedha.
إن من تودي جهول الشات ورد يجي الشات أمانة يجي كريستوس يسوع هرأيو هاد ورا أمانة نيف ورا أمانة نيف هرأيو يجي كريستوس هادا هرأيو يجي كريستوس يف هادا هرأيو يجي يسوع بليس باسا سبكتاجن إيه بتشانو للا بكيني كنا دوادا يجي هول الشانة بليسا مداو هول الشانة بليسا نمون باينه رو كريستوس للا بمنجالتن يولاچو اسريتاني مان كريستوس يسوسين ابسني بوت جرا ولفنا برغو تجرا نغار گچو تجرا مقا كنان جامان بنم مقا كنان دودان بنم مقا كنان ان گدجه ولجل مقا كنان ان اگيني دغا مقا كنان كانسرين بد اگيسني بيتو دكتورين ياله ملي كانسرين بليس أرجعتني دكتوريني همورا لفا كانسريني تبغى ملهم بلش يسوع قالوا أسيت بليزا سينجنان هاليلويا إسني قالين مقام يسوع ستني ماني من يالا نتر paralyze تاته من يالا غافرت wheelchair سيكنو كرانشي فاسيكنو أدنى قالوا إسني تاني ما من واقع يولا فتت أجنا ممتي originally تجرا إجنا يدلم إجنا بيتها يدلم إيشي منات إجنا بيت لفت أوريجينال إن كنا مودا إيا أنا تفرد تجدا إجا حرام فرد تجدا ميلا حرام فرد تجدا كنا فرا سوداندا جدا دبدا فرد نم فرد تجدا نكنا فتا جدا أنا ناني كم جدا أنا بليسامبا جدا بق إدو أتيار أتيس جرتو سيمل يوتي واق أيو إدو فعلا ستجدر because argeran utuna motabayet doni fal jijjiro marger ya utuni nargen sinje chanjru wana narge fan sinje chajra tangible wan qabatamana argen wan qabatamana mota jijjira man narge maqama yesusin sigederera baka jijjiram tet atiblisa 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 مدقيقة تكون سنيكن أني كاميرا أني بليس أجرا فرت دبنا دبنا دوسنوكم رركوت دوسنوكم رركوت هيوم ما تودندا ركنا تودندا جلا جلا دبنا speak تناغرو إني نسأنا تفت شالو بلو أنا نسأنا أني كاميرا أني بليس أجرا أني كاميرا أني بليس أجرا أني كاميرا أني بليس أجرا جلا speak دبنا أواك أي وجن أما داو تبكي تجرنا موتزهي كما جرا مكادي كهول الجان أتيني كنتا مني كدريني كهيني كما أبارس سرتين وجهته سلبن سرتين وجهته كردون سرتين وجهته كفون سرتين وجهته أو يسوع يادنال يسوع يادنال نما توقف أولام بنتي واق أبنا ميرا ulan benti waqa argandran uga argandran baka የሰማይ በር ulan benti waqa በነሜን argan ተከፍቶ ያለው nama amane duwa dafta gana bakala namni aman uga waaqayyo jecha ko akka kabaju beek namni amane namni inta jedhe amane ofirratti waan arafu degala labsin sirratti labsan لبسين سرة لبسان هركول كبا لبسين سرة باسا مقام إيجا هولي جان أتنما أداتي أتنما هارانا إيا أنما هارانا جداكا هذا كيف ألانك أبدو وقهران ألا في الدين افتا ميلا كيتو نوجتو أما ميلا رغتي ديمتا إجانك أبدو إجهارا شيقت أميرا هاليلويا نما توقف واتيرا إيا وانا تيرا جدا نمو تبايف واتيرا نانجدوك بلبل في كراهاران بنميرا
Iya na banameera jedha.